Iccitii har'aantana masaratiin abdiin ni argamoo hin argu suuraa isii as baasamoo masaratii waggaa meeqa dhabdan san as baasamoo hin baasu waliin itti deemna ammas adadaan mee lifti gabbuu naafacha naa obsa dhufte ammoo no dhufte akkasitti kaameraa naaf taafuuti dhufte isin jedha kanaas akkasitti dhufte no kana dhufte isin jedha kuno makiinaan kana Ono kama sarat kanan makina. Tiyaan jechuun wanta akkatti irraa maraattuuf waan biraatiif itti mala abbaa Huseen tiga lakkisa na fakkaate malee akkanatti miti micoon ka maraattuufi gibbii isin keessa galtu keessa kaameraa isii eegu qofa ilaalame ulaa isiitirra namni tokkachi biliqqin jedhu biliqqisa gooti abbaa barbaadde kaisii qabu hin beekamu sin jechuudha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan hundi keessanuu bakka jirtanitti nageenyi koo isin bira haadha qabu isin jecha kana jaalatus kana jibbus har'aan tana abdiin eessa jira jechuun keessan dholamu shakkii mataa keessa seenuun dholamu har'aan tana nama ibsaa barbaadu ka ibsaan immoo hin jiraami yaadan bu'aa bahii hedduu keessatti waliin kochisiisanii waliin jedhanii beeku ka'an. Ibsaa tumu malee ibsaa cafaku malee jettee barbaaddu jaalalaaf jecha irraa qabamte jechuudha. Har'aan tana mana eenyu jira? Mana masaraati. Imaaraa isin keessa galtu keessatti achi jira isin jechuu barbaadetti isin tuni mul'atti moo hin mul'attu sun gaafeen hundaati. Akkasi. Kanaaf ani osoo kiyyaa garuu ibsaan kun hin gowwoomne garuu dhugaa dubbachuuf maaliif jennaan mannumti isin keessa galtu qoftu yoo alaa gaafadhu ol na seensisuun uno waan an qabu guutuu narraa fattashanii alatti na hambisanii isin jechuu barbaadetti. Maaliif jennaan fattashaa yoo miti. Maal akka ta'e araboota leetu galaa isillee nasichi keessa galtii maal isin haa jedhure ka ajaa'ibaa kana isin jechuu barbaadetti. Garuu mallaa yoggaa gaafadhu akkuma tasatte jechuudha anu ni rifadhe kufuuf ka'e. Mallaqa meeqan galtii jecha dhagee jennaan bar gurfaa tokko qofa yaani shuggaa jechuudha. Gara $800 galtee jecha dhagee. Garuu ibsaa kana maaltu afaan qabe garuu abaarsa haadha qabe moo abaarsa maali qaba? An dhugaa rabbii na ajaa'ibe. Ila. Manni qoftuu jechuudha. Manni qoftuu ka ajaa'ibaa kanaa isin jechuu barbaadetti. Ila mee isin daawwachiisa yoo isin kanaayyuu. Ila. Bineensalletu jira achi gubbarraa lahala. Kanaaf ammaan tana ani asitti waraabuun naaf hayyamamaa miti sagalee kiyya qaqqabadheeti garuu ammaan tana isin konkolaataan irraa dhufaa jirti. Maaliif asitti dhugaa dubbachuu fi isin ammaan tana yeroo gaafadhu dalagduu qabdi alarraa dhufaa jirti jecha dhagaye. Anu darajara taa'ee isii eegaa jira. Ol seenulleen dhoorgaadha naan jedhanii ajaa'ibatu qabate barada. Kanaaf ani wanti isii bira deemuuf waa hedduu addaan baruufi wanti hedduun tokko addaan baruu deemu dhugaa feetanii dhugaa wayii allee addaan baruuf deema iccitii ajaa'ibaa tokko baruuf deema kanammoo viidiyoon immoo dhoorgaadha. Anuma kanaayyuu akka tasaa asitti ana viidiyoo waraabu argan taanaan ila hunurratti dhaamsan sababbii kanaatiif jecha maaliif kaameraan achirraa ilaalanii arganii balaan boote. Itti amman tana isin immoo nurratti viidiyoo ifaa dhaamsanii haalan eegumsa guddaa qabanii. Kanaaf anuma kanaayyuu dhabamsiisuun ooltu jechuu barbaadetti yoo akka tasaa anaa waraabuu agartee jennaan ijoollee narraa hambisanii mucaa amma meeqa bu'ee ilaala liiftiidhanii alatti mungkin amma liiftii doora afurii tuqee akkasitti wanti isin jechuu barbaade dubbiin hamaadha hin ulfaata akka nuti achi irraa qallannu kanaa miti masarata jechuun kana ila men anaaf ibsaan takka iddoo liiftii miti iddoo anaaf ibsaan takka iddoo liiftii miti iddoo muka seeranii ijaaramee iyyuu gallee hin beeynu dhugaa feetanii yoo dhugaa dubbadhaanaan jettan kanaaf dhugaa dubbachuun kaa akkasitti kuno isin liiftiidhaan sochooti konkolaataa gabbaatu konkolaataa tuulaa dura dhaabbata ibsaan kana maaliif akkanatti dhabime dhugaa dubbachuuf akkasitti wanti isin jechuu barbaade ibsaan kana dhabe yaanno soo na jaalattemu Allah maal godhaboo ila
bakki isin galtu manni isin galtu jechuun ila barka ajaa'iba kana isin jechuu barbaadetti har'aan tanaan amma achi jira mana san keessa imaaraa san keessa jira manni isin galtu kunoo kana jechuu barbaadetti gurfaa lamaan kana keessa kam akka ta'e ka achi aanu sanii akkasitti na hubadha ka ajaa'ibaas kana isin jechuu barbaadetti aanuu tiyyaafu dhugaa feetan hedduu tokko qalbinnatti dhaabbattee isin jedha. Anuma kanaayyuu qalbinnatti na dhaabbattee isin jedha. Siyaasitti na qabdee ol na darbitti tiyyaan safaataa hin beektu. Akkasitti kan biraa immoo waraabbii ibsaan guyyaa kaleessaa deebii anaaf na arrabsaa naaf deebise irratti kuni obboleessi kiyya ibsa of kabajiisin jechuu barbaadetti. Aan yoo barbaachisaa ta'e akka hudduun kan dhufuus hin qabanne si godhaa siin jedha. Tamaam. Abbaan barbaade iyyuu. Tamaam. Keessattuu masarratti hojii walii galtee uumuuf dhufe har'a. Wallaahi billaahi kan argee hudduun ta'eetii fi tamaam dhufuun qabattuu fi jedha. Tamaam. Akkasitti masarratti jechuun obboleeyyan kiyya mootummaadha barbaadetti. Kanaaf ani kuni dhama'aan hiyyummatu irraa siquu diide na fakkaate. Kuni ka ol qajeeloo akka okkotee togoogoo ol qajeeletti deemu. Mee rabbii keessa sodaadhati hin bashannanu algaa haara ofirraa hin ciisu. Algaa firaasha afamee koottu naa irra ciisii jedhan irratti sanuu yaa akkii maal isin haa jedhure. Tamaam. Kanaaf hedduu tokko na kofalchiisa. Garuu ibsa maame wanti isin jechuu barbaadu ani ka jedhu akka naannoo namni jiruun hudduun isaa barbaree yaafte tamaam barbaree diimtuu yaafte inni asii safaadha dhugaa dubbachuuf tamaam garuu yaman keessa ta'ee keessattuu yaman keessa ta'ee jaalala akkanaa argate jechuun annaaf badhaasa guddaadhaa jedha. Badhaasa hin argamne. Hiree kuni tolle hiree isaa kanaan hin beeku ka hiree ajaa'ibaa qabu. Hiree waraabessa qaba na fakkaate qaallichi. Kanammoo akka ta'u taa'ee immoo furmaata tokko ni godhamu akka ibsaan masaratiin fuudhu. Dirqama goosisa. Dirqama masaratiin fuudhuu qaba. Kanammoo anallee miti rabbillee na wajjin ejjetee abdii guddaa qaba. Obboleeyyan kiyya algaan bar kameetira beekatu kophaa lafa ciisa. Kanarra ciisuu dadhabee osoo anatu sukkuumaa jettuun lakkinan sukkuumin gogaa kiyyaan deemee shaffaataa dhahaa jechuun kuni I don't know. Kanaaf iccitii har'aan tana masaratiin abdiin ni argamoo hin argu suuraa isii as baasamoo masaratii waggaa meeqa dhabdan sana as baasamoo hin baasu waliin itti deemna ammas adedaan mee liifti gabbuu naafacha naa obsa. Liiftiin namtichi irratti xiiche naa obsame gabbu'ii naan jedha viidiyoo waraabe. Viidiyoo mana kana keessatti waraabuun dhoorgaadhaa na arganii jennaan na dhabamsiisan jechuu barbaadetti akkasitti mee gadaasochoonu. Oh my God. Amma moo meeqa tuyinaa mee alatti gabbaanaa lakkoofsa tokko tuqeen agartan. Akkasitti mee masarati ammantana konkolaataan dhufaa jirti. Takkaa telefoona kana harkaa fuutiyyu. An lubbuun natti ejjatte. Telefoona kun fuudhamee innaan harkaa isintu itti gaafatamaan. Akkasitti unoo gabbu'ee masarattiin akka saree wannatti eegaa jira. Kanaaf manni isin galtu dhugaa rabbii nama ajaa'iba. Anuu takkaas iddoo kana dhufee hin beekne yeroo nama qaxartus alatti namatti dhufti jechuu barbaadetti makiinanii tokko ka as dhaabbatu kuni kan micoo adda isitti na fakkaate as jira ka isin immoo kaas hin jiru. Kanaaf unoo ala taa'ee darajaa jarra jechuudha. Viidiyoo kana isiniin baraa jira. Mamnu ayana nama keessa seenee keessatti waraabuun viidiyoodha. Dhoorgaadhaa jedhanii akkasitti masaratiin hunoo katakkaa isin argin har'aan tana isin agarsiisuuf deemaa jira isin jechuu barbaadetti. Akkasitti obboleeyyan kiyya hedduu tokko anna ajaa'ibe dhugaa waaqaa dubbachuu fi na ajaa'ibe isin jechuu barbaadetti. Maal isin ajaa'iba waggaa jettan ibsaan
dhugaa rabbii dubbachuuf jaalala akkana argate diduun isaa zeenamaan homaan qabde akkanatti ani hin beeku dhugaa waaqa akkasitti amman tana masaratii isin takkaa isin hin argin hunoo isii eeguuf as taa'aa jirra maaliif daruurii waan tokko addaan baafatuuf dhufe isinillee inni agartanii masaratiin yoo telefoona harkaa fuudhuu baatte jechuun telefoona jechuun dhoorgaadha jettee yoo na waraabin jechuu baatte maaliif isin hojjettuudha jechuun hedduu tokko munaddamaa keessa dalayti munaddamaa jechuun iddoo dalagaan ajaa'ibaati akkasitti tiyyaan jechuun wanta akkatti irraa maraattuuf waan biraatiif itti mala abbaa Huseen kan lakkisa na fakkaate malee akkanatti miti micoon ka maraattuufi qaallichi gurbaan abbaa Huseen itti kan lakkisa na fakkaate akkana kaan namoota dhugama dubbadhaan jechuudha kun akkanatti micoon isa malee na qabaati mee ka ibsarra bareedu meeqa kamtu jira anuu ibsarra bareeda dhugaa dubbachuuf hedduu akka ajaa'iba kanatti jechuun akkasitti abbaa Huseen agarsiisa na fakkaate ibsaanii ankiyammoo akkas maal isin naa jedhure abbaan Huseen unu akkatti nama boochisaa nama jaalachiisa maal isin jedha akkasitti mee amman tana dhufte akkasitti dhufte ammoo no dhufte unu akkasitti kaameraa naaf taafuuti dhufte isin jedha kalaas akkasitti dhufte no kana dhufte isin jedha kuno makiinan kana kuno kama sarat kanan